Eshi akkam jirtu daawwattoota keenya har'a viidiyoo bifa haaraatiin qabannee dhiyaannee daawwattoota keenya viidiyoon kunis gama teknooloojiitiin interview gibbii mooraa makaanis management and leadership kolleejii kampushooftuu kaampaasii keessa deemnee uummata isaa ta'uu jiraatama isaa ta'uu barataa isaa ta'uu interview yookiin gama teknooloojiitiin gaaffii adda addaa goona gamanumaan wanti isiniin jennu chaanaalii keenya Elman Tube subscribe gochuudhaan video kana yoo jaallattan immoo like gochuudhaan comment gochuudhaan share gochuudhaan akka nuuf dhaabbatan ammaan sinafeerra gara viidichaatti Eshi ammoo obboleessa koo nabukkeetti argitan kana faana gaaffii deebii goona jalqaba maqaa isaa fi eessa akka dhufe nan gaafadha. Eshi maqaan keenya Gammachiisin jedhama. Asturraana. Eshi obboleessi koo gaaffii nan si gaafadha gama teknooloojiitiin wal qabatu gaaffii tokko faana akkas jedha sooshaal miidiyaan siif maali? Sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa jechuun anaaf karaa ittiin meeshaa wal quunnamtii yookiin karaa ittiin namni tokko faana kominikeet gochuu danda'u. Sooshaal miidiyaa immoo gama adda addaadhaaf yookiin faayidaa adda addaadhaaf oolchuu dandeenya. Barumsaaf yookiin immoo advertisementii adda addaa irratti hojjechuu dandeenya. Ikonomikaalii yookiin sooshaal impaaktii baay'ee qabaachuu danda'a. Akkasumas immoo diistiraaktiiviidha. Kana jechuun sooshaal miidiyaan biyya ijaaruu yookiin biyya diiguu keessattis gahee qaba. Gabaabumatti kanumansi. Eshi obboleessi keenya gaaffii tokkoffaa haala ajaa'ibaatiin deebiseera. Eshi gaaffii itti aanutti darba namtichi jalqaba feesbuukii jedhamu kalaqe Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Eshi obboleessi keenya deebiseera. Gaaffiin itti aanu paaswoordiin feesbuukii kee digitii meeqa? Paaswoordiin digitii koo torba. Digitii torba. Eshi gaaffii itti aanutti darba feesbuukiin kee yoo si jala haak yookiin immoo si jalaatii cabe maal goota yookiin maal sitti fakkaata yookiin maal goota? Feedbackiin deebisu. Yoo haakii ta'e riippoortiin goota. Karaa feesbuukii koo akka namni biraa gargaaramaa jiru yoon bare riippoortii gochuun nan danda'a yookiin deaktiveetii goota. Yookaan kanaan ala akkaawuntii isaas dileetii gochuun danda'a. Eshi obboleessi koo siraataan nuuf deebiseera. Gaaffii sadhumaa tokkoon si gaafadha. Poornoogiraafii ilaaltee beektaa? Poornoogiraafii parpazlii yeroo baay'ee fiiltariin gargaarama. Fiiltarii qaba weebsaayitii. Baandii ta'uu weebsaayitoonni hin barbaanne garuu advertaayizimantiidhaan hin gala yeroo baay'ee weebsaayitii fakkeenyaaf fiilmii buustu tokko yeroo gargaaramtu advertaayizimantiin gala yeroo sana immoo akka Eshi obboleessa keenya waan gaaffiif deebii kana nuuf eeyyamte guddaa galatooma. Si guddaa galatooma. Eshi asitti obboleetti keenya faana interview goona gama akkuma silaa gaaffiilee gama teknooloojiitiin wal qabatanidha nuti goonu. Gaaffii isa seenuun dura maqaa ishee eessaa fi maqaan ishee fi eessaa akka dhuftan ishee gaafadha. Eshi maqaan koo Hawwii Mallasan jedhama. Kanan dhufe Wallaggaatiya. Wallagga keessaa eessa? Shaambuu. Eshi Wallagga godina Horroo Guduruu Shaamburraatii dhufte obboleettiin keenya. Gaaffii nan ishee gaafadha. Gaaffiin tokkoffaan akkas jedha. Sooshaal miidiyaan maali jedha gaaffichi? Social media jechuun Instagramii, Telegram, Facebook. Eshi. Ana fi jiramu mi? Eshi obboleettiin keenya gaaffii tokkoffaa haala ajaa'ibaatiin deebisteetti. Gaaffiin itti aanu namichi Eshi namichi yeroo jalqabaatiif feesbuukii kalaqe Ana san beeku. Eshi obboleettiin keenya hin beeku jettee gaaffiin itti aanu paaswoordiin feesbuukii kee kan feesbuukii kee digitii meeqa? Lakki paaswoordii kee natti himtu osoo hin ta'in digitii meeqa? Baay'ee garuu
Diddama ta'a. Digitii digdama. Waaw, digitii digdama jechuun 40 jechuudha. Paaswordichi 40 jechuudha. Ishii obboleettiin keenya haala sirriitiin deebisuuf ishee adda baasnaa gaafanne. Ishii gaaffiin itti aanu feesbuukii kee yoo haaksi jalaa godhan yookiin immoo si jalaatii cabsan maal goota yookiin immoo maaltu sitti dhaga'ama maaltu goota fiidbaakiin ati deebistu maal? Maalan qo'a? Naan aaraa? Ishii. Hambiraan bana akka maalan qo'are? Ishii hambiraa banatta. Hambiraa barachuun dura namni yoo aan ittiin barbaanne vaawuleeshinii haa ta'u waan adda addaa irratti poostuu danda'u yookiin immoo poostii gochuu danda'u. Innaa kun akka hin taaneef maal goota ati yookiin immoo haati maal gochuu fudhattati haala akkamii fudhattati yeroos? Ejjennoocha? Aankoo miti jeen nan poosata. Feesbuukii irratti aankoo miti jettee poosata. Ishii yaada gaariidha. Obboleettiin keenya waan eeyyamamtuu taateef guddaas galateeffannaa. As obboleessi koo asitti waan argaa jirtan maqaa isaa nan gaafadhaa. Gaaffiilee ani isa gaafadhuuf immoo deebii armaan gaditti jiru nuuf deebisaa jecha. Ishii maqaan kee? Maqaan koo Maarqos Gurraatuu jedhama. Ishii eessaa dhufte? Kanan dhufee Benishangul Gumuz irraa Asoosaa Bootaa jedhamu irraan dhufe. Gaaffiilee gama teekinooloojiitiin jiranis gaafadha. Tokkoffaa irratti akkas jedha. Sooshaal miidiyaan maali siif? Sooshaal miidiyaan bu'aa guddaa qaba. Tokko bu'aa isaan qaban keessaa tokko yaada garaagaraa wanta garaagaraa sooshaal miidiyaa irraa argachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf kanneen sooshaal miidiyaa fayyadan keessaa kanneen akka FB, Telegiraamii, darbee immoo Kiroomii wanta garaagaraa kanarraa faayidaa guddaa argachuu dandeenya jedha. Obboleessi koo yaada sooshaal miidiyaa irratti qabu irratti akka armaan gaditti dubbateera. Gaaffiin itti aanu namichi yeroo jalqabaatiif feesbuukii kalaqe. Feesbuukii kalaqe Maark Luuzanbargii jedhama. Obboleessi keenya deebii isaa deebiseera. Gaaffiin itti aanu paaswordiin feesbuukii kee digitii meeqa? Paaswordiin feesbuukii koo digitii 6dha. Digitii 6. Namni feesbuukii kee yoo si jalaati haak godhe yookiin immoo si jalaati cabse maal goota yookiin immoo maaltu sitti dhaga'ama? Yaa haaluma kamiifuu feesbuukii koo yoo haak godhame aariin natti dhaga'amuu danda'ama. Maaliif karaa biraa namni piroofaayilii koo jala galee wanta garaagaraa yoo ilaale karaa darbee immoo piroofaayilii koo sana jala galee haasaa garaagaraa haasee naan guddaa na aarsuu danda'a. Kanaafuu paaswordii koo sana dafee qayyaruun qaba jechuudha. Gaaffii sadhumaan si gaafadha. Poornoogiraafii ilaaltee beektaa jedha gaaffichi. Aduun ilaaleen beeku. Ilaaltee hin beeku. Daawwattoota keenya gaaffilee obboleessi keenya Maarqos gaafadhee hunda isaa nuuf deebiseera. Guddaa galatoomaa. Amma immoo obboleettii ammas argaa jirtan kana faana gaaffii deebii goona. Maqaan ishee fi eessaa akka dhufte ishee? Tole, maqaan koo Mastuu Muluun jedhama. Kanaan dhufee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Coommaa magaalaa Fincaarraatti. Obboleettiin keenya gaaffii sin gaafadha. Gama teekinooloojiitiin wal qabatu jechuudha. Sooshaal miidiyaan siif maali? Sooshaal miidiyaan anaaf bu'aa guddaa kan qabudha. Jechuun odeeffannoo jiru kan biyyaas ta'e kan addunyaalessaa kan irraa argadhu achirraati jechuudha. Obboleettiin keenya nuuf deebisteetti gaaffii tokkoffaa. Gaaffiin itti aanu namichi yeroo jalqabaatiif feesbuukii kalaqee ture. Ani maqaa isaan beeku. Gaaffii itti aanutti dabarraa. Digitiin paaswordiin feesbuukii kee digitii meeqa? Digitii 6. Digitii 6. Feesbuukii kee jechaadha. Feesbuukii kee yoo namni si jalaati haa godhe yookiin immoo namni si jalaati cabse maal goota? Jechuun sa'aatii sanatti aarii guddaatu natti dhaga'ama. Garuuti kan ani gochuu danda'u immoo yeroo sanatti na jala haa godhee hate sana fayyadamaa jiru dhiiseen kan biraa baneen fayyadama. Isuma otoon namichi an barbaade yoo posteeyyuu maqaan kee waan ta'u jechuudha? Isa mooti yoo hin danda'e irratti cufsiisuuf na yaala. Deebii gaariidha. Gaaffii sadhumaa vaayirasiin bilbila kee yookiin immoo kompiitara kee akkamitti miidhuu danda'a? Akkamitti miidhuu danda'a? Obboleettii keenya faana gaaffii deebii nuti goone kanumaan xumurame galatu. Amma obboleessa na bukkeetti argitan kana eessa akka dhufe maqaa isaa nan gaafadha. Maqaan kee?
Maqaan kiyya Saamsoon Girmaanaan jiru. Kanan dhufe Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutirraa. እሺ ዋን eeyyamamaa taateef interview kanaaf guddaa galateeffannaa. Gaaffiilee gama teknooloojiitiin jiran si gaafannaa. Gaaffiin inni jalqabaa sooshaal miidiyaan maali? Egaa sooshaal miidiyaan ani akkan ofii kootii yaadutti sagalee wal qunnamtii sabni tokko yookas immoo karaa ittiin hawaasni bal'aan informationii waan tokko yookaan immoo yaada waan tokko karaa gabaabaa ta'ee fi karaa salphaa ta'een argatu sooshaal miidiyaa jennee waamna. እሺ ሀላ አጃይባቲን ኦብሌስ ከኝ ኑፍ ዴብሲራ ጋፊን ዲጣኑ ነምቺ የሮ ጀልቀባቲፍ ፌስቡኪ ቤክታሚ ፈደምት ፌስቡኪ ከለቀዩ እሺ ጋፊ ታርተን ደርባ ፓስወርዲን ፌስቡኪን ከ ፓስወርዲ ቀባ ፓስወርዲን ፌስቡኪ ከ ዲጂቲ ሜክ ዲጂቲ አፈ ጃ ዲጂቲ ጃ ቀባ እሺ ፌስቡኪ ከ Facebook kecha namni yoo si jalaati haa godhe yookiin immoo si jalaati cabse maaltu sitti dhagahama yookiin maal gootu? Egaa yeroodhaaf miira keessa wanti sitti dhagahamu aariin jira. Sanaachi garuu wanti gochuu dandeechuu hin jiru waan ta'eef ima calliftaa ima dhiista. Eshi yaada gaarii jedhee yaada garuu immoo callistee sun kee hin jaalanne wanta ta'uu qabu gochuu qabda. Eshi poornoogiraafii mee beektaa? Poornoogiraafii ilaaltee hin beektaa? Ilaalee beeka. Oh no! Eshi ilaaltee beeka. Eshi interview obboleessa keenya faana goone kanumaan xumurraa waan eeyyamaa taateef guddaa galatoomi. Ameen. Eshi jalqaba maqaan kee Maqaan koo Abarraash Galataan jedhama. Eessaa dhufte? Kanan dhufe Wallagga Bahaa Naqamteerra. Gaaffilee muraasa gama teknooloojiitiin wal qabatan si gaafadha. Tokkoffaarratti sooshaal miidiyaan maali? Sooshaal miidiyaan uummanni hundumtuu kan itti fayyadamu kanumadha. Addunyaa irratti kan beekame jechuudha. Facebook paaswordiin Facebookii kee dijitii meeqa? Digitii 6. Digitii? 6. Digitii 6. Eeshi Facebookiin kee yoo namni si jalaatii hate yookiin immoo haak si jalaatii godhe maaltu sitti dhagahama? Omtuun itti dhagahamu nan aara yeroodhaa fi isa booda nan jijjiirradha paaswordii gochuudha. Eeshi gaaffiin itti aanu vaayirasiin bilbilaa yookiin koompitara keenya akkamiin miidha? Vaayirasiin bilbila keenya akkamiin miidha? Wantoota hin barbaachisne yeroo baay'ee yeroo irratti caannu yeroo irratti feesisnu jechuudha. Inni vaayirasiin achumaan galuu danda'a. Gaaffilee garmaan gaditti sin gaafadhee waan toora eegdinaa deebisteef guddaa galatooma. Isinillee guddaa galatooma. Akkuma beektanii maqaa koo jalqaba isinitti himeera Roobeel Daaniin jedhama. Barataa MYMLCT. Kana booddee gaaffii jiru walitti himuudhaan deebii ol keessaa waliif deddeebisne yaada. Maqaa isaa ageessaniitu daawwattoota keenya. Egaa gaaffilee teknooloojii faana wal qabatan jedhee jalqaba isinitti himeera. Gaaffileen ani har'a qabadheeru tokkoffaarratti gaaffiin ani si gaafadhu sooshaal miidiyaan siif maali? Sooshaal miidiyaan siif maali? Sooshaal miidiyaa jechuun jalqaba initial goonee wanta ilaaluudha. Amma wanta niidii keenya keessatti wanta baay'ee guddaa barbaachisaa ta'e dheedhee yaada. Sana jechuun immoo sababii qaba. Sababbiin isaas inni tokkoffaan maalidha? Akka faranjoonni jedhan without internet or without social media life is nothing at this time because sa'aatii kana 21 century irra jirra jechuudha. Kanaafu jireenya keenya takka keessatti takkaan jireenya keessa wanta nun goonu day to day life keenya keessa wanta jiru ijaateedhaaf social media jechuun anaaf amma kanadha jechuudha. Akkuma obboleessi koo jedhee sooshaal miidiyaa irratti ilaalcha inni qabu irraa dhageessanittu gaaffii itti aanutti darba. Gaaffiin lammaffaan koo namtichi yeroo jalqabaatiif sooftiweerii feesbuukii kalaqeewu. Software kalaqa isaan beeku garuu
software isa abbaa kalaqeen beeku. Das owner isa garuu nan beeka. Maqaan isaas Mark Zuckerberg jedhama. Das jireenya ni dabarse keessa har'a ni iddoon ni qaqqabee jiru jireenya hin taane keessa just fieldiin isaas softwarein turre garuu haaluma salphaadhaan jalqabee ture har'a garuu addunyaa keenya irratti tamsa'ee jira jechuudha. Ariifi jettee yookiin wabbayeessa jettee gaaffiin sadaffaan ani si gaafadhu immoo fakkeenyaaf feesbuukiin kee paaswoordiin isaa yoo craaks jalaa goe yookiin immoo yoo hacks jalaa ta'e maaltu sitti dhaga'ama yookiin immoo maal goota yookiin immoo feedback akkamii deebista yookiin immoo namicha si hacks godhe ta'uu danda'a abbaan barbaade isaa godhu deebii akkamii laachuu dandeessa? Kan baay'ee na dhibu keessaa jalqaba maaliif haakii godha? Maal gochuuf haakii godha? Abbaamtu haakii godhu sun. Itti aansee immoo kan jechuu barbaadu haa godhee it doesn't give a shit for me. Life korratti sana jechuun life korratti wanta aad godhuun qabu wanta gadi buusus hin qabu kanaafu waanuma jireenya korratti jijjiirama hin finne jaateef amma kana dollaadhuu fi karaa salphaadhaan immoo akkaawuntii koo sana cufee akkaawuntii kan biraa banuu ijaan danda'uuf kana jechuun uumamaa miti jechuudha. Waaw deebii baay'ee namatti toludha daawwattoota keenya ilaalchi inni karaa sooshaal miidiyaa qabu baay'ee guddaadha. Asumaan jabina isaa dinqiifachuun barbaada. Gaaffiin inni itti aanu paaswoordiin feesbuukii kee digitii meeqa? Kan baay'ee nama dhibu keessaa paaswoordiin feesbuukii koo digitii 4dha. Paaswoordiin sun immoo paaswoordii jireenya koo keessa waan baay'ee banuu waan baay'ee cufudha jechuudha. Egaa namoonni baay'een paaswoordii yeroo baay'ee kan yaadatan kan yeroo hundaa jireenya isaanii keessa taateewwan adda addaa kan ta'anidha feesbuukii irratti paaswoordii godhatu. Innis kan kaasee jireenya koo keessatti bakka guddaa kan qabu digitii 4 kan ta'e feesbuukiin koo paaswoordiin isaa kanadha jedhee deebii gaarii kaase. Gaaffiin kun inni itti aanu poornoogiraafii ilaaltee beektaa jedha. Yep, as a human being wanta dhokataa miti waan akkasii jechuun ilaaluun yaa'u interested ta'ee miti kan ilaalu as a chance garuu miidiyaa yeroo follow gootu waan akkasii keessumaa eejii keenya like fire age jedhamu sana keessa waan akkasii ilaaluun wanta nama dhibu jaan taaneef sirriitti. Daawwattoota keenya barammaa dargaggoota baay'eef gufaatii kan ta'e poornoogiraafiidha akkuma baay'een keenya beeknu. Innaa gaanumaatiin dargaggoonni poornoogiraafii ilaaluu akka dhiistan gaanummaan asirraan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Gaaffiin itti aanu vaayirasiin bilbilaa yookiin koompitaraa keenya akkamiin miidha? Kan inni miidhuu danda'u tokkoffaa software isaa logoodha. Loaderii isaa akka jiru just every system isaa softwarein jalqaba yeroo uumamu maaltu hojjetamaa fi vaayirasiitu hojjetamaaf. Kuni addunyaa keenya irra wanta jirudha. Positive sidein tokko si hojjetameenaan side effect akka inni qabu baruu qabda. Kanaafu softwarein sun akka gurguramuuf jedhanii vaayirasii hojjetu. Kana jechuun vaayirasiin eessaayyuu miti kan dhufu softwareichuma mataa isaatu vaayirasii ofiisaa qabaata. Sanatu just almost akka guyyaa expire date jennu sanadha. Sanarraa kan ka'u gara akkasitti jijjiirama kan inni miidhuu danda'u waan kan biraadha jechuudha. Namoonni haakaroota jedhaman yeroo ammaa softweerii vaayirasii uumuudhaan biiroolee fakkeenyaaf kan akka naasaa waan akkasii haatu fakkeenyaaf amma vaayirasii laaf jedhamu baay'ee vaayirasii sodaatamaadha. Innaa obboleessi keenya Roobeelis gama karaa kana odeeffannoo qabu nu ibseera. Dhumarratti waan jettu. Ani kan hin jechuu barbaadu amma addunyaa keenya kana akkuma ilaalaa jirru saffisaan baay'ee guddachaa jirti. Kanaafuu guddina kana keessa wanta baay'ee nuuf essential ta'e wanta nuuf just advantage ta'e duwwaa follow gochuu qabna. Kana achi kanaaf immoo disadvantage isaa immoo duubatti deebisnee akka keessumaa dargaggoota umurii akka koorra jiraniif waan akkasii gorsaa jechuudha. Ergaa baay'ee beessa ta'e dabarsee obboleessi keenya waan interview kana nu faana gooteef guddaa si galateeffannaa.